Manni maree ministeerotaa wixinee baajeta bara 2018 birrii tiriliyoona lamatti siqu paarlaamaatti qajeelche. Manni maree ministeerotaa walgahii idilee 47ffaa har'a geggeesseen baajenni mootummaa federaalaa kan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti birrii tiriliyoona lamatti siqu akka ta'u murteessuun mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelchee jira. Baajenni kun baasii idilee mootummaa federaalaaf, baasii kapitaalaaf, deeggarsa naannoleef kennamu, deeggarsa galmoota misooma waaraa raawwachiisuu kan dabalatu ta'uu ibsamee jira. Baajetni bara dhufuu kun baajeta mootummaa bara xumuramaa jiru kanaaf ragga'ee ture. Baajeta dabalataa ji'a sadaasaa keessa ragga'e waliin birrii tiriliyoona 1.5 irra caalmaa dhibbentaa 33 ol agarsiisee jira. Baajetni mootummaa federaalaa bara baajetaa 2018 galmoota karoora misoomaa waggoottan 10 qabaman haala raawwachiisuun oomishaa fi oomishtummaa haala guddisuun lammiilee sababoota uumamaaf namtolchee qeerraa buqqaan haala deeggaruu danda'uun qophaa'uun ibsamee jira. Kana malees Ammattoonni dinagdee maayikiroo bara giddu galeessaa 2018 haga 2022 fi fiishkaala bu'uureffachuun akkasumas raawwii sagantaa baajeta bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gamaaggamuun qophaa'ee kan dhiyaate ta'uun ibsamee jira. Manni maree ministeerotaa wixinee baajetaa dhiyaate irratti erga mari'atee booda sagalee guutuun raggaasuun gara mana maree bakka bu'oota uummataatti qajeelchee jira. Dorgommii miidhagina addunyaa irratti lammaffaa kan baate Aseet Darajeef simannaan taasifame. Dorgommii miidhaginaa addunyaa Hindii magaalaa Haayidirabaaditti geggeeffame irratti sadarkaa lammaffaa kan baate Aseet Darajee fi buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti simannaan taasifameefii jira. Dorgommii miidhaginaa yeroo 72ffaaf geggeeffame kana irratti dorgomtoonni biyyoota 108 kan hirmaatan yoo ta'u, Aseet sadarkaa idil addunyaatti lammaffaa, Afrikaatti immoo tokkoffaa ta'uun xumurte. Aseet wayitaa buufata xiyyaaraa addunyaa Boolee geessu ministeerri deetaa ministeera aadaa fi ispoortii Nabiyyuu Baay'ee fi Naafisaa Almaadiin simatamtee jirti. Ameerikaan carraaqqee Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuudhaaf taasiftu akka deeggartu ibsite. Kunis karaa daldalaa fi adeemsa nagaa fi dippiloomaasii hordofeen akka raawwatamu hubachiiste. Ameerikaan carraaqqee Itoophiyaan karaa daldalaa akkasumas adeemsa nagaa fi dippiloomaasii hordofeen ulaa galaanaa argachuuf taasisaa jirtu akka deeggartu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteet Erviin Masiingaan dubbatan. Kallattii dinagdee biyyattii ilaalcha keessa galchuun dhimmichi murteessaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Dinagdeen Itoophiyaa saffisaan guddachaa jiraachuu fi guddinni ishee akka itti fufu tilmaamni akka jiru kan hubachiisan ambaasaadar Erviin Masiingaa. Kanaafis ulaa galaanaa argachuun barbaachisaadha jechuun tajaajila oduu Itoophiyaatti himanii jiru. Tattaaffii akkanaa deeggaruun waan mootummaa fi imbaasiin Ameerikaa gara fuulduraatti itti fufanii hojjetanidha jedhan. Itti dabaluunis Waashingiteen dhimma kana ni hubatti jedhanii jiru. Hariiroo Ameerikaan Itoophiyaa waliin qabdu laalchisee haasawaa taasisaniin mala Ameerikaan hordoftu Itoophiyaan biyyoota naannicha keessa bal'ina olaanaa qabaachuu isheen kan wal qabatu ta'uu eeruudhaan bal'ina ishee caalaa dhiibbaa naannicha keessatti qabduu fi dandeettii naannicha deebisanii tasgabbeessuuf qabduuti jedhanii jiru. Gabaasni kan Addis Istaandard. Donald Trump lammiileen Eertiraaf Somaaliyaa irraa dabalatee lammiileen biyyoota 12 irraa USA akka seenne dhorkaa kaa'e. Pirezidaant Donald Trump Eertiraaf Somaaliyaa irraa dabalatee lammiileen biyyoota 12 akka USA hin seenne seera dhorkuu mallatteesse. Kun ammoo gochaama qaamolee alaa raawwatamurraa Ameerikaanota eeguudhaaf jedhameeti. Kana malees Kuubaa fi Venezuelaa dabalatee lammiileen biyyoota 7 biroo irraa ta'an ammoo gariin dhorkaan kun irra kaa'ameera. Atileetota qophiiwwan ispoortii irratti argaman lammiileen Afgaanistaan haga tokkoo fi namoota biyyoota dhorkaan kun irra kaa'amerraa lammummaa dachaa qaban dabalatee ilaalchi seerri kun hin ilaallanne ni jiraata. Tiraamp yeroo seera dhorkaa kana mallatteessuuf fuula miidiyaa hawaasaa Tiruuz irratti haleellaa dilbata Koloraadooti mudate akka fakkeenyaatti kaasee jira. Labsiin kun dhorkaa bara bulchiinsa isaa jalqaba 2017 keessa lammiileen biyyoota hawaasni musliimaatti heddummatan akka USA hin seenne dhorkaa tureen wal fakkaata. Dhorkaan waxabajjii 9 irraa kaasee hojiirra oolu kun waadaa duula filannoo 2024 seenaa ture hojiirra oolchuu yoo ta'u, raawwii isaa irratti rakkoo seeraa ni mudata jedhameetu eegama. Kaampaaniin Boeing balaa xiyyaaraa Itoophiyaa fi Indooneeziyaatti mudatee ture beenyaa doolaara biliyoona 1.1 kaffaluudhaaf walii gale. Dhaabbanni xiyyaara oomishuun beekamu Boeing balaa xiyyaaraa waggootaan dura Itoophiyaa fi Indooneeziyaatti mudatee lubbuu namoota 346 galaafatee fi beenyaa doolaara biliyoona 1.1 kaffaluudhaaf walii gale. Dhaabbatichi maallaqa kana kaffaluuf kan walii galee balaa xiyyaaronni inni oomishu Boeing 737 Max qaqqabsiiseef yakkaan akka hin himatamne
kaffalaniif ta'uu BBC'n gabaasee jira. Dhaabbanni Boeingii fi biiroo haqaa Ameerikaa beenyaan kun akka kaffalamuu fi kan waliigalan yoo ta'u, abukaattonni maatii miidhamtootaa garuu waliigaltee Boeingii fi biiroo haqaa USA kana waan balaafamaa jechuudhaan komii qaban ibsan. Akkaataa waliigaltee kanaatti dhaabbatichi doolaara miliyoona 444.5 maatii namoota balaa xiyyaaraa kanaan du'aniif beenyaa kan kaffalu yoo ta'u, doolaarri miliyoona 455 ammoo sagantaa fooyya'insa nageenya qulqullinaa fi to'annoo fooyyessuuf hojiirra kan ooludha. Kanaan alatti ammoo doolaara miliyoona 487.2 adabbii yakkaatiif kaffaluudhaaf tolee jedhee jira. Waliigalteen kun abbaa murtee federaalaa Ameerikaatiin yoo mirkanaa'e Boeing yakkarraa bilisa ta'a. Abukaattonni maatii miidhamtootaa garuu waliigalteen kun gara abbaa murtii federaalaa bira yeroo ga'u maatiin oliyyannoo akka dhiyeeffatan ibsuudhaan beenyaan Boeing kaffaluuf jedhu ga'aa miti jedhanii jiru.